Akkam jirtu hordoftoota keeraa jiruutiin bakka jirteetti nageenya Oromummaa kan ka'uusinaa ga'a. Egaa obboleeyyan kan koo akkuma beekamu yeroo adda addaatti qophii adda addaatti karaa keeraa jiruutiin argataa jirtu jedhee abdii qaba. Egaa qophii keerraa keessatti waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa haasa'uu barbaadate. Obboleeyyan kan koo ilmi namaa kamuu biyya keessatti mootummaadhaan ta'ee dhuunfaa isaatti yoo rakkatee jedhe fala ofii barbaaddata. Fala eega barbaaddatee booddee mala ofii dhaateetiin garuu biyyoota ollaatti baqata. Biyyoota ollaa keessatti biyyoonni baqattummaa namaa kabajanii nama jiraachisantu jiru. Biyyoota baqattummaa sammuu siin kabanyee arrabsamaa, tumamaa, ajjeefamaa jiraatutu jira. Egaa obboleeyyan kan koo keessattuu biyyoota Awurooppaa kana keessatti jireenya baqaa yoo jiraatte jireenya bareedaa keessa jiraatte jireenya gaarii kan biyyaa caaluus danda'a isaa gaditti ta'uu danda'a. Sun haala abbaan itti hojjetootiin jijjiirama. Garuu biyyoota Arabaa keessatti wanti akkanaa namoota muraasa bichatu milkii isaa isaanitti immoo yeroo adda addaa itti tumamee yeroo adda addaa itti arrabsameetiin milkii san ga'uu danda'a. Namoonni adda addaa garuu waraqoota adda addaa waan hin qabneef waraqata biyya isaanii eenyama biyya isaanii waan hin qabneef rakkateetiin biyya Arabaatitti yookaan tumamu yookaan mana hidhaa keessatti murtii malee badii malee waggaa dheeraa booda biyyatti gala ture yeroo duree bara wayyaanee biyya bulchitu keessatti. Garuu amma dubbiin sun hunduu jijjiiramtee ijoolleen teenna haala akkanaa kanaan tumamanii miidhamanii oowwi itti ammaatetiin mana hidhaa san keessa jiru jechuudha. Garuu haalli isaan itti jiran obboleeyyan kan koo hiriyoota kan koo achi keessa jira yoo ilaalu baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf namni dubartii ta'e haadha ilmoo lama qabdu ilmoon tokko alatti irraa hafee ilmoon tokko immoo mana keessatti isii wajjin hidhameetiin isiin waan hoosistu dhabdee jirti. Mootummaan immoo haala kan hunda ilaaleetiin mootummaan durii bara wayyaanee san keessatti ilmaan keenya obboleeyyan kan keenya yoo hidhaman gara biyyaatitti gala. Har'a galuu dubbiin sun hunduu jijjiiramee jira. Barri hundi jijjiiramee wanti hundis jijjiiramee jira. Ilmaan kan keenya obboleeyyan kan keenya haadholiin keenya abbootiin keenya achuma keessatti du'aa jira. Bakkoon isaan rafanillee bakkeen isaan ciisichaa qaballee manni fincaanii waluma biratti manni bakki itti nyaatullee mana fincaanii keessatti haala san keessatti mana hidhaa san keessatti gadadamaa jiru jechuudha. Obboleeyyan kan koo haalli itti biyya Suudi Arabiyaa deeman mee beekaa muraasa ilaalleetiin walitti deebina anuma wajjin turtii gaarii godha. Halkanii guyyaanii fiiga ayyoomiin harabaa fadhee hojjetee jireenya koo fooyyeffachuu jedhee jaboon saantaachaa edeeda jireenyaa yaabbachuudhaaf deetiin qe'ira qaqqaabadhee na jalaa sirgigaata roba hundi jibbaadha. Addunyaa tana laalame odoo fi gadoonsi akkaan imalmaana. Keeyra jiru baatee bu'uura kooda takkee hiree fi ayyaana. Tattaafiin tolaaf guyyuu manguu jaalladha. Dhiigameenya saba fuudhanii jaalladha. Hojjetee jireenya koo fooyyeffachuu jedhee jaboon saantaachaa edeeda jireenyaa yaabbachuudhaaf deetiin qe'ira qaqqaabadhee na jalaa sirgigaata roba hundi jibbaadha. Iftuu gaira duuba mul'atu barraaqaa jiru ijaalaaluun hin arga. Muuda jiru finta bahee simachuufiin afranii fiigee dirduun gugatee gaba.
min harabafadhe hojjete jireenya koo fooyyeffachuuf jedhee yamuun obsaan tattaafadhe eedede jireenya yaabbachuudhaaf jedheetiin eeyira qaqqaabadhe na jalaa shirgigaata yoo bahuun jibbaadhe. Afranilla fageeyu wanciitu sasee hayatiin badaacha eededa hamaasan maddii goree dabruufi miila baafulee kaacha sulula yeroo qaxaamure galaanni boruu lagaa jabbaa dhufee gullaan sablatee namuu ho'ee. Egaa obboleeyyan kakko akkuma waliin hordofaa ture iskiin irratti argaa jirtan kanatti obboleeyyan kan kenna abbaan kan kenna haati kan kenna obboleettiin kan kenna hundu haala kana biyyoota arabaa deemu jechuudha keessattuu Saudi Arabiyaa keessattuu Yemen waan akkanaa kanaatti caanii baaraa kan amma isin agarsiisu kun kan bishaan irraa qofa Saharaa keessattuu waan isaan ta'a Saharaa keessatti namni meeqa nurraa dhume Saharaa keessatti obboleeyyan kenna obboleettii meeqa addaa'e waan nama gaddisiisudha waan akkanaa kana keessa deemanii eegasi biyyaan baadhaqanii biyyaan baa keessatti illee rakkatu jechuun waan salphaa miti obboleeyyan keenya nama rakkatetu rakkoo nama arga ani rakkadhee jira waan ta'eef rakkoo isaanii kan argee jira rakkoo Saharaa rakkoo bishaanii hunda isaanii argee jira rakkoo argeetiin har'a taree haalli jireenya naa jijjiirame jedheen rakkoo san daggatu narra hin jiraatu waan obboleeyyan kiyya mudate kun waan akka ana mudatetti ilaala kanaaf obboleeyyan kan kenna karaa miidiyaa irratti dhaggeeffatan hundi keessanuu karaa feesbuukiitiin laayivii karaa yuutuubiitiin hunda keessanuu sagalee ijoollee kennaa ta'a jechuun barbaada galatooma yuutuubii kan koo Keeraajii Oromoo Tube jedhu kana subscribe like share godha yeroo adda addaatti qophii adda addaatiin akka bareechee dhufu abdii qaba yeroo dhiyootti immoo qophii bareedaatu qabadhee dhufa jedhee yaada akkasumas immoo feesbuukii Keeraajii Oromoo Tube jedhu peejii isaa wajjin like follow godhaati nu hordofa warroonni nan beeyne maqaan koo Nasrii Jamaal jedhama Keeraajii Oromoo Tube jettanii illee na waamuu dandeettu Keeraajii jettanii illee na waamuu dandeettu ammas nagaadhaan tura galatooma. Goota badhaasa yoo dhabne wayyoo akka bishee garbaa goota roorroo diduu eessaa fiduu wayyoo akka lemoo qilxuu hayyuu gaaratti hafee waa madafee.